Kuno bantiiwwan waaqaa banamanii ilmi namaas gara mirga waaqayyoo dhaabbatee naan ergee. Eenyu kan mirga waaqayyoo dhaabbatee kan inni erge kun? Irra deebi'amee ustaanaan galleetu. Ishi. Okay. Akki jedhe Isxifaanos hafuura qulqulluudhaan guutamee otuu ija irraa hin buqqaafatin waaqa samii keessa ol ilaalee ulfina waaqayyoo Yesuus Kiristoosiinis gara mirga waaqayyoo isaa dhaabbatu arge. Gara mirga eenyuu dhaabbachuu jira Yesuus? Abbaa dhaabbatu arge. Goobas Yesuus Kiristoos. Kunoo jedhe 56 irratti kunoo ani bantiiwwan waaqaa banamanii ilmi namaas mirga waaqayyoo dhaabbatu. Eenyu kan mirga waaqayyoo dhaabbachuu jiru kun? Ilma namaati moo waaqa? Okay, itti fudi bismillah lakkoofsa 57. La hawla ayye. Sidi bis abshir please eganaan jette. Ayye gaxoof jiran ofa. Okay. Isaan gurra waan biraatti seenee gartee isaan garuu gurra isaanii cuqqaallatanii guddisanii itti caqasanii erga takka itti fiiganii jedha. Mandara keessaa. Istifaanosumatti kun jechuun eega caqasa waan biraatti kun waan biraatti fufaa kun jechi seena kontekstii waan biraarraa so'iti. Amma hafuurri qulqullu Istifaanos hafuura qulqulluudhaan guutame waaqa keessa ol ilaalee Yesuus Kiristoos mirga waaqayyoo dhaabbatu arge ilma namaa kan mirga waaqayyoo dhaabbatu argeemi Istifaanos. Istifaanos ni kijibe moo dhugaa dubbate? Dhugaa dubbata. Bakka kanaafuu Yesuus Kiristoos lafarrattis nama waaqarrattis nama eessatti waaqata qabrii keessa. Aboo tokko hin qabu jechuudhaaf akkas jechuun. Aboon si kana waa takka dandeettiin qabu jedha Yesuus Kiristoos. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:30 ustaad. Kanarratti hin xumura deemen salaataa. Galatoom waa takka maatu wangeelli nu dura jira. Anis Oromoo sirran beeku narran beeku. Waan nu caafamee nutti dhufee dubbisa. Sirran beeku ani sin ustaazaamii ani barattuudha bar. Laa afaan Oromoo si shawwaduu hin danda'u nalleen shawwaddu. Afaan Oromooti Oromoodha intala Oromoonis Oromoo. Waligalle barumsa waanuma afaan Oromooti hiikkootti hin godhe kun numaan dubbisee malee waa takka ittiin dabale Oromiffatti Ingiliffatti hin finne. Okay Yesuus Kiristoos Yohaannis keessatti kana jedha kunoodhaan. Yesuus Kiristoos itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u abbaa koo irraa akkaan dhageetti naan farada firdiin ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duuka bu'u hin barbaadu yaada isa na ergee duukaan bu'a malee jedhe. Yesuus Kiristoos humna isaatiin waa gochuu hin danda'a? Hin danda'u jedhee miti? Maali ree kuno? Yesuus Kiristoos humna eenyurraa akka dhageetti farada Yesuus? Abbaa isaa. Yaada isaa duuka bu'u moo yaada isa ergeeti? Yaada isa ergee. Goobas ofii ergee moo Waaqayyo abbaatu isa erge? Waaqayyo abbaatu isa erge. Yesuus Kiristoos biyya lafaarratti nama moo waaqa ture? Nama ture saba cubbuu keenya. Goobas uma akkuma feete jedhe nama ture. Waaqarrattoo maal ture Yesuus? Waaqarrattoo maal ture? Nama ture moo waaqa ture waaqarratti? Yesuus har'allee abbaa miti ilmadha. Goobas bari ilmatu ilmi san nama moo waaqa ture hin jedhe? Yesuus yeroo biyya lafaa ture irratti nama ture amma garuu nama miti. Waaqarrattoo amma waaqarra jiru kunoo nama moo waaqa bakkee ma dubbisne kun? Kennaan sodaatin dhugaa ba'i dhugaa dubbadhaa jedha wangeelli ittis hin dabalin agarsiisnaa jedha. Ay dhugaa nambaa isa kana xiqqoo naaf hin galle ofii ijoollee macaafa qulqulluu dubbisee itti deebi'a macaafa saamu'eelitti daqiiqaa tokko yeroo keessan sana Albiin jechuunis jirti. Ani barattu waan kanatti beeke egaa barattuu taate bakki amma dubbisuu deemtu kunis barattu maal narra dubbisuu deemta bakki dubbisuu deemtu kun quraana irraa miti wangeeluma keeti bakki amma dubbisneetu wangeeluma keeti bakka san fudhattee bakka fudhadha kana jechuun maal jechuudha. Ustaaz
lafa kana qofa na dubbisa dammoo natti hin qabamina ani barattuu Laan illee sitti qabamaa hin jiru. barachuuf An sitti hin illee qabamu. waan amma illee dhugaan barbaada waan ta'eef dhugaan arganne taanaan dhugaa Okay, takkatti si dabaleenis achi si dhaqa bakka. Takkatti si dabalu hayyee itti fufaa. taanuma. Hojii ergamootaatuma sana kan hin dhiise 22 san dubbisaayyee takhaalisan. Hojii ergamootaa kana keessa bakkuma sana hojii ergamootaatuma achi deebi'ee bibi. Waa takka dubartiin nama kabaju nagamaan waliin xumurra. Okay. Akkana dhaggeeffadhu. Egartee dubbisi tanamee dubbista maxarashaa tanaaf dubbisi meetummaan eebbifamii. Maal afaan Oromoo dubbistan Eenyu ati yaa gooftaa jettan. Eenyu ati yaa gooftaa jedhee tan deebise. Inni immoo ana Yesuus nama Naazireet kan ati ari'achaa jirtu anaan jedhee. Jedhe Yesuus Kiristoos eenyu jedhe? nama Naazireet. Nama moo waaqa? Yesuus waaqa siin hin jenne Dubbii kana eenyu dubbate? Dubbii kana eenyu dubbate? Yesuus Yesuus dhugaa dubbate moo dhara dubbate? dhugaa dubbate. Ani nama jedhe moo ani waaqa jedhe? Ani nama jedhe moo waaqa jedhe? Anillee nama jedhee dhugaa ba'e miti Okay, kana inni fudhattamoo hin gattaan jedhe hin didda. hin gatu. Yesuus har'arraa nama jettamoo waaqa jettaree? Jalqaba nama ta'uu isaaniin amanaa. Hin fidde bakka itti tures amma kun Yesuus hin kijibe yeroo Yesuus barattoota biyya lafaa kijibuu ture. Biyya lafaatti barnoonni barsiisaa ture kijiba. Kijibaan ture nus immoo Yesuus Firaanki dalagaa ture. La ustaz sorry. Yesuus yeroo biyya lafaa ture akka inni nama ofiin jedhe yookiis immoo bifa namaa Okay, Yesuus Kiristoos okay biyya barnoonni ni barse waaqarratti barse moo lafarra barsiise? Maal dubbisaa jirti na dhibde na wajjin naasoo hituu nan dhaggeeffattu qalbiin si ganda biraa jirti achiin jira walitti deemuu hin dandeenyu kanatti. Waan siin jedhe Yesuus Kiristoos waggaa 3 fi ji'a muraasa kan biyya lafaa barse moo waaqarra barsiisaa ture? Biyya lafaa barsiisaa ture. Biyya lafaa barattoonni ni barsiisaa ture dubbiin ni barsiisaa ture tun dubbii dhugaa barse moo dubbii kijibaati? Dubbii dhugaa barsiisaa ture. Yeroo ani nama jedhuun kana itti kijibe moo dhugaa dubbate? Dhugaa dubbate. Goobas ati nama jettee fudhattamoo waaqa jettee fudhatta dubbiin dhugaa dubbise kana duba hin faalleessamoo dhugaa hin fudhatta. Jalqaba biyya lafarratti akka inni nama ture nan amana. Macaafnis na. Aansansi lafuma kanarratti uume Yesuus dubbiin inni barsiisee deemu wangeelirra dubbisu jiru kun waaqarra barsiise moo lafarra barsiise? Lafarratti barsiise lafarratti anillee waaqan Goobas lafarratti barattoota ajarana ani waaqayyoon lafa waaqarratti qofa waaqa moo lafarrattis waaqa waaqni? Lafarrattis waaqa. Yesuus Kiristoos lafarratti waaqa moo nama? Ragaasii kanneen jira. Ustaz asirratti naaf hin galle sorry isa kana yeroo biraa sinii deebisa. Kun siif hin galle kaan sii gale jechuudha. Waan si argise Yesuus biyya lafaarra sumaanna jedhe biyya lafaarratti nama jedhe biyyuma lafaatarratti Yesuus nama moo waaqa ansi jedhe deebise kanuma gabaabdumatti. Biyya lafaarratti Yesuus bifa namaa uffate akka kofaa akka keessan otoo hin taane hojjetaa ture nama. Haa ta'u waaqarra dheen lafarratti barsiise lafarratti nama moo waaqa Yesuus. Waaqarra Maaf sodaata maaf didda hin saalfatteetti. Na salfachiisu maali anatu xaafin salfata. Okay, Yesuus nama jedhime lafarratti nama jedhi lafarratti. Yesuus lafarratti bifa namaan hojjetaa ture. Nama jedhi Yesuus lafarratti. Ustaaz ani namaan jedhu akkuma caafni qulqulluu jedhe malee ani. Okay, baasi ustaada itti deebi ustaada hojii ergamoota 28 lakkoofsa 22 sana baasi. Peenteen abadda wangeelan fudhatu. Hin salfata. Suuta akka ijoollee ilaala kanatti agarsiisa kun
baajani suutatti si argisiisu jiru kan ittiin dabalin ati wangeeluma ta'u waan barreeffamee goggogee jiru kan diddu uffataan uffadhe kana booda gurraacharaan jechuu deemtaati. Wangeel eenyu baasi mee Abdulakiin baasi bakka sana hojii ergamoota 22 san baasi. Taasisudha Saamu'eel no hindaqu Saamu'eel hindaqu maaltu nagalche kan si argisu jiru didde kan keefitatte ani barattume akka na barsiistanii barattuma san barataan waan barsiisan nama argisan uccuun uffadhetuun adiidha moo adii yoon siin jedhe aduma jedhamni lakkii adii miti gurraattiidha natti yoo jette kuni mata koomenti sodaate hin sodaate waan si jedhe okay irraan si deebe wangeel na dhageeffadhu hojii ergamoota gaafa Yesuus Kiristoos ani nama jedhe moo namaa miti jedhe lafarratti. Ustaz gaaffii kana yeroo biraan sin deebisisiniin jedheera jedhu. No waan barreeffame na deem gaaffii na deebisisiniin jedhe bar waan barreeffame ani nama jedhe moo ani waaqa jedheen sin jedhe. Ani nama jedhe ani illee jalqaba yoo sin deebiseera kana deebitana. La hawla wala quwwata non jenne reefu deebistee nama ta'e diddee ani waaqayyo uumaa kiyya Yesuus jette ammallee uumaa kiyya taate Yesuus ani soojji fitadhe boo ani danda'u kanatti warra kaan hojjetu baay. Ustaz miya keessan galina damma gaafa baratte kootu wangeela dubbisi waan isin jedhu wangeela dubbisiiti baradhu waggaa lama booda wala garra inshallah galatoon baratte sini dubbise sini ime baradhuuti hindufin tiktok irra baradhuuti kootu sini deebisaan isaanii barachumaan nagaa hatayyu nan maal na deebistaa miti deem galatoom anyway an kana no hojjaasaa okeetiif deebistaa miti deem galatoom anyway an kana no hojjaasaa Ustaz Zara hojjetti fufa. Namni wangeelan dubbisne nama rakka yoomiyyuu beekta. La abbo Ustaz suni bakka kana qabu barbaadu. Na ati Qur'aana fa akkamitti osoo hojjaaso ina wangeela keetuun fudhattu. Assalamu alaikum Ustaz. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirtu barsiisa. Qorata. Alhamdulillah baga isini bariite abbo nabira isha. Alkan walakka taate. Kenna amma wanti Ustaz isin jedhanii yaada isaanii miti yaada Quraanaallee miti yaada hadiisaallee miti barsiisni amma isaan dubbatanii barsiisaa macaafa qulqulluu amantuudha. Okay? Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 28 irratti 24 irratti maal jedha? Namni ana jaallatu dubbii koo Abdulkarim miitu koo takka namni ana jaallatu dubbii koo jaallataa jedha. Okay, Abdul Hakim ashi. Namni na jaallatu dubbii kan koo kabajaa. Jedheetu Yesuus Kiristoos dubbataa jechuudha. Ati Yesuus Kiristoos hin jaallattaa? Yeah, of course. Okay, jecha isaa yookaan dubbii Kiristoos dubbate hin jaallattaa hin fudhattaa? Eeyyeen. Baay'ee gaariidha. Kanaafuu reefuu bakkee ammoo Yesuus Ustaazni sibiilanitti wangeela hojii ergamootaa boqonnaa 22 lakkoofsa 8 irratti ana Yesuus nama Naaziree jedhee kan dubbachaa jiru eenyunni? Yesuusi. Yesuusi baay'ee gaariidha. Yesuus nama Naazireetitti naman taate? Eeyyeen. Mee sagalee kee ol fuudhiti Yesuus nama Naazireeti jedhe. Yesuus ilma Naazireet. Nama Naazireet. Eesh nama Naazireeti. Yesuus Kiristoos ergamaadha jedhi meeshi. Yesuus ergamaadha. Sagaleen kee nagamu. Yesuus ergamaadha yaa. Wow. Kanuma barbaqaate. Kareefu Ustaaz isin jechuun turan bar kanuma barbaqaate. Atama bar Yesuus Kiristoos nama gootee nama jetteerta Yesuus ergamaadha jetteerta. Kana jechuun atamma fayyinaaf yookaan shaadaa qabachuudhaaf deeqaa muraasa si'aaf jechuudha. Ati fayyuuf deeqaa muraasa si'aaf kiristiyaanummaa dhiidee jirta atamma. Kiristiyaanummaa keessaa baatee jirta. Kiristiyaanummaa keessa hin jirtu. Barataa Ramadeen baane keessaa kennaa goobas adda baate. Keessaa baateetti ka jechuun amma jette kunniin akka macaafaatti sirriidha akka kiristiyaanotaatti garuu sirriidha miti. Akka kiristiyaanotaatti sirrii miti. Akka macaafaatti sirriidha. Maal yoo jette nimmallee barataa jira waan ta'eef ammallee ani quraana keessa waan amaatiif dhugaa ani dubbata waan ta'e dubbannaa deebisu maaliif lubbuu koomanii jira waan ta'eef jedhu garuu
jecha kana muslima ta'eera ofiin jedhuu danda'u. Garuu dhugaan muslima keessa jiru naaf hin galle taanaan ani muslima jedhee ofii yaamuun boru nama gaana godhaanaan. No, nuti muslima jedhi isin jenne bar. Nuti ani muslima ofiin jedhi isin jechaa hin jirru bar. Atamma kiristiyaanummaa keessaa baateerta, islaamummaatti dhiyaachaa jirta. Nuti musliimoonni illee kanuma jenna. Iyesuus Kiristoos nama jenna. Iyesuus Kiristoos ergamaa Rabbiiti jenna. Ati illee kana jette bar. Yaada musliimotaa wal simatu dubbatte, yaada kiristiyaanotaa wal faallessee musliimotaa wal simatu dubbatte. Kanaafuu eebbifamii isin jenne bar. Okay, sinillee galatuma. Na barsiisa galatuma. So nama gaafa jettu amma Iyesuus Kiristoos nama gaafa jettu namni uumaadha moo uumama? Namni uumamaadha. Uumama. Kanaafuu Iyesuus Kiristoos uumamaa miire? Ayyeen. Eenyutu isa uume Iyesuusin? Abbaatu uume. Waaw. Isa uume waaqessita moo isa uumame waaqessita? Ani guutummaatti kan ani waaqessu yookiin kan ani hamane macaafni namni Yesuusitti namanni gara abbaa dhaquu hin danda'u jedha. Garuu ani uumaa kottaa namana. Isa Iyesuusin uumetti amantaami? Isa Iyesuusin uume waaqessitaami? Garuu Iyesuus garuu dhiisi. Kanaafuu garuu hin diigdudha. So ati isa Iyesuus Kiristoosin uume waaqessita waan ta'eef Iyesuusitti amanuu jechuun waaqessuu miti. Fakkeenyaaf Luqaas boqonnaa Maarqos boqonnaa tokko lakkoofsa 15 gubbaa 16 gubbaatti maal jedha? Iyesuus Kiristoos yerichi dhihaateera, barichi dhihaateera, wangeelatti amanaa jechaa hin ture. Wangeelatti amanaa jechuun wangeelli dubbii Waaqayyoo dubbii fayyina irraa argatanii ta'uu isaatti amanaa jechuudha malee wangeelli waaqadhaa, wangeela waaqessaa jechaa hin jiru Iyesuus Kiristoos. Itti amani nuti illee itti amanna Iyesuusitti. Maal ta'uu isaa amantaa? Ergamaa ta'uu isaa, nama ta'uu isaa. Waaqni abbaa inni Iyesuus Kiristoosin uume garuu waaqa ta'uu isaa amantee kaateetu isa waaqessita, isa kadhatta, isaaf sagadda, isaaf qalta, isaaf jiraatta jechuudha. So amma Iyesuus Kiristoosin osoo hin taane Waaqayyo abbaa waaqessitaa miti. Ayyeen. Khalaas Iyesuus Kiristoosin waaqeffamu, waaqa abbaa qofa waaqeffama. Maashaallah. Itti fufaa Ustaaz Isaa Ali Abdul Hakim, itti fufaa bakka. Hundi keessan galatoomaa naaf jiraadhaa dadhabbiin ganama kaastee nama ammaatti naaf aan dadhabaa ooltaniif thank you so much isiniin jedha. Hedduu isin kabaa, hedduun isin jaalladha. Hedduu jechuudha. Haalli isinitti nama barsiisu, nama hubachiisu yaaltan hedduu namatti tola. Sa'aatiin hojiin irra ga'ee jira. Dhiifama guddaa naa godhaa galgala walitti deebinaa jechuudha. Eebbifamaa hedduu na hojjetanii jirtan. In dhaga'ama sagaleen kiyya. Ni dhaga'ama. In dhaga'ama sagaleen kiyya. Keessatti jedhee yaada koo keessatti isin gaddisiiseef immoo soosoma guddaa isaa sin abbanaa taatu sheekota ustaazota dhiifama akkanatti immoo fannee ani baratuuf gaafachuu. Abshir inshaallah rabbiin abbaa fedheef qajeelummaa hira. Rabbiin karaa dhugaa sitti haa agarsiisu. Maaliif iyyuu wangeela dubbisi, wangeelas qoradhu. Wanni dhugaan jiru wangeeluma keessaa yoo barattee jettee in dhufta beeki. Inni dhugaatti hin deemta. Karaa dhugaa qoradhu hubadhu jechuu. Karaan illee karaa isa qajeelaa Waaqayyo abbaa tokkicha. Abboommi keessaa isa caalu Yesuus Kiristoos gaafa barsiisaa ture Waaqayyo tokkicha kophaa isaa gooftaadha jedhee barsiise. Wangeela keessatti jechuudha. Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 29 irraa kaastee gaafa dubbistu 28 irraa kaastee gaafa dubbistu barsiisota seeraa keessaa namni tokko dhaqee Yesuusiin gaaffii gaafate. Yesuus gaaffii sirrii isaa deebisuu isaa gaafa argee jedhu gaaffii gaafate. Maal jedhee gaafate? Abboommi keessaa inni caalu isa kamii jedhee gaafate jechuudha. Achi isa caalu gaafa inni itti Waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha jedhe. Waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha jedhe. Yesuus Kiristoos Waaqayyo keenya jedheeti kan inni barsiise. Ameen. Rabbi si haa qajeelchu. Ameen. Ishee. Jechuudha. Deebisan deebisaa waan ulfa. Ayye.
Warkaan dubbadha inshallah Ustaaz Ibnuun bahe Ustaaz Ali dubbadha inshallah. علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إبرو لك إن شاء الله. أستاذ إبرو لما فاقل شاني اتوقع أستاذ علي. اوكي ان شاء الله والله. هذا اللي قافين قبتي كسي كرا دغاتي الله هذا بيسو مالي داف جنان برسيف يسوع كريستوس يتوكيچما الله مالي ورني بيرو داو سو برسيسن يوكين لما سديه وان اتوكو kan jedhee inni barsiisaa ture malee lama sadii wanti jedhee barsiise tokko illee hin jiru. Gurguddoota Yihuudotaa keessaa akkuma amma siisii dubbisan wayita dhufaniitiin hin gaafatani yaa barsiisaa gaarii jireenya bara baraa argachuudhaaf maal gochuu qabaa? Luqaas 18:18 irratti maaliif gaarii naan jetta? Waaqayyo isa tokkicha sana malee namni gaariin tokko illee hin jiru jedhee deebiseefi. Yesuus Kiristoos waaqummaadhaaf jechuu dhiisii gaarummayyuu ni diide. Maaliif gaarii naan jetta? Waaqayyo isa tokkicha sana malee namni gaariin tokko illee hin jiru jedhee achirratti. Akkasuma namummaa ofiis ragaa bahee gaarummaallee ni dide. Hubadhu. Gaarummaallee ni dide namummaa ofiillee guutumaan guututti ragaa ofii bahee. Maaliif gaarii naan jetta jedheetiin inni achirratti didaatiin hin ture jechuudha. Namni gaariin tokko illee hin jiru jedhe. Ani waaqa ofiin jedhee barsiisuu dhiisi maaliif wayita biyya lafaa irratti turellee ani nama dhee kan barsiise. Akkasuma ammoo hojii ergamoota 22:8 kun gaafa gara waaqaatti ol fudhatamedha. Wayita sanillee gisee Phaawulos dhufee tiriin jedhe sani maal jedheen? Ana Yesuus nama Naazreet kan ati ari'atteedha jedheen. Gaafa si ol bahe illee namummaa ofii barsiise malee ani waaqa jedhee bakki itti barsiise tokko illee hin jiru. Aangoo waaqummaa wal naqixxeessu qaba jedhee illee bakki inni itti barsiise illee hin jiru. Kan inni barsiisaa ture ani nama keessaallee nama eessaati? Nama Naazreetedha. Waaqayyo biyya qabaa? Meeshi xiqqoo wanta na bicha Waaqayyo biyya tokko inni wasafamaa biyya kana bicha jedhanii ittiin himanii. Naaf hin galle asirratti Ustaaz. Jenna. Wayyee. Yalla ilaa. Wanti siin jedhe Waaqayyoon. Asaatiin hojii irra ga'ee jira. Biyya kanaati jedhanii isa himuu ni danda'anii Waaqayyoon. Ustaaz bakka galgalanitti yaadee isin wajjin bara Waaqayyoon biyya tokkoofi. Naajiraadha galatooma amma isaatiin hojii ga'ee jira bakka waayifii irratti cufanii nan deemaa yeroo gaarii naa qabaadha. Thank you so much yaada keessanii barumsa keessanii hedduu isin galateeffadha hedduun isin jaalladha hedduu kabajamoodha na biratti. Ayatana. Okay, debiitii hordofii barumsa guddaarraa argatta. Ayaa jamaa wa'aniibuu ilaa rabbikum wa aslimuu lahu. Gama Allah keessaniititti deebi'a. Isa tokkichaaf masakamaa. Isa tokkichaaf butamaatiin hin jedha. Ergaan ergamoota guutuudhaa tokkichummaa Allahaati. Akkasumas Allah tokkichaan masakamuu ture. Allah subhanahu wa ta'ala boqonnaa 21:25 irratti وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إرجع موت إرجع تكون لك تكتشم الله برسيسوف إرجع مالي تكون ماله هنجرو. صدقني قال شاتي أزل جراتني. إرجع موت هي إرجع تكون لك تكتشم الله مالي الله تكتش جدتني إنك برسيسات رمالي لما نمني جدت تكون له هنجرو. Allahan lama nama namni jedhe tokko illee hin jiru. Tokkichuma isaanii bicha barsiisaatiin hin turan. Museenis tokkichummaa barsiise. Akkasumas Yesuus Kiristoosis tokkichummaa barsiise. Nuhis tokkichummaa barsiise. Ergaa ergamoota kan jalqabaa jaarraa uumama ilma namaa irraa jaarraa kurnaffatti ergame jechuudha. Hundi isaanii tokkichummaa Allahiidhaa barsiisan malee tokko namaallee kan ammoo ani Waaqayyoodha jedhee barsiises hin jiru. Aangoo Waaqayyummaa wal naqabsiisuu qabas jedhee barsiises hin jiru. Akkasuma ammoo tokko lama sadii abbaa ilma fuura qulqulluu sadan waaqa tokko illee ka barsiise hin jiru. Kanaafuu gama tokkichummaa Allahtti kallattii haqummaa fi sirrummaa daandii dhugummaatti akka deebitaniin niin jedha yaa jamaa. Karaan dhugummaa fi haqummaa kana waan ta'eef Allah tokkichaaf masakamaa isatti deebi'a. Isaan ala jireenyi bara baraa tokko illee hin jiru.
من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. نمني حق أن جبر من الله تكيج إسمالك أمن جبر متوك الله هنجر الذي لا معبود بحق إلا هو إسمالك أن حق أن جبر متوك الله هنجر إني إركو وهندات الله الصمد إنك إردت إركتم إنك قام موغم بروتت إركته هنكمنير jedhee namni dhugaadhaan dhugoomse akkasumas nabii Muhammad sallallahu wasalaamu alayhi ergamaa rabbiiti xumura ergamootaati islaamummaadhaaf nama jalqabaa osoo hin tahin nama jiddu jireessaati islaamummaadhaaf nama jalqabaa osoo hin tahin nama jiddu jireessaati islaamummaa kan hundeesse isaaniidhaa miti islaamummaas akkasuma ammoo kan babal'ise Allahadha malee isaanis miti namni kana dhugoomseetiin haqummaadhaan irra gadi dhaabate akkasumas alamoota guutuudhaaf ergame biyya tokkoof osoo hin tahin kaafatan linnaasi jamii'a bu'istu ila al-amma akkuma jedhan sani addunyaa guutuudhaaf ergamanii nabi Isaanis yookiin Yesuus Kiristoos alayhi salaam gabricha rabbiitii fi malee ilma rabbiitii miti namni jedhee akkasitti dhugoomseetiin jedhe jannanni haqa azabni haqa namni jedhee dhugoomseetiin jedhe dakhalahu Allahu al-janna ala ma kana min al-amal jannata keessaayi jannata olaantuu argata jechuudha akkasi gama tokkichummaa Allahatti akka deebitan isiniin jedha kumeera nagaa nagaan alhamdulillah nageenyi warra qajeeluma hordofan hundaaf haa baay'atu eenyu warri qajeelaa warri qajeelaan muslimtoota eenyutu jedha Allah subhanahu wa ta'ala Qur'aan isaa kabajamaa keessatti wa in aslamuu faqad ihtadaw yoo islaamoftanii rabbii keessanitti deebitaniitiin hin jettan dhugaa qajeeltan jedheera akkasi quraana eenyu caafe gaafatamu immoo gaafachuufish ay naa deebisi maal rakkoon qabu okay حديث أبي قتادة الرأودي فما كيستي نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه تهانيت نمبرت توت إسام برجرانين أكسمس ومن توقع نظام نبيك وانته في نمنا موساتي إنكم نبيك أندرا حديث أبي قتادة الرأودي فما كيستي نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه برتوت إساني برتهانيت نيني أكسمت برتوت إساني أجيجانيت نين barattoonni isaan bira jiran kan akka ubayyi kunniin guutuun barreessanii siin jedha beekan yaa jamaan muttama quraanni rabbi biraa dhufuu irraa maaltu jira hadiisa Abii Qataada mee namni quraanni kan ilkee hadiisa san harkaa abdan hadiisa Abii Qataadaati quraanni kan eenyu okay gaafii sadaffaadha kun no ay sanuma quraanni gaafii sadaffaadha okay rakkoon qabu quraanni kan mootii alamaati jecha rabbiiti Allah subhanahu wa ta'ala ishi qoyka muyti Allah subhanahu wa ta'ala boqonnaa sagalaffaa eeyyani qoy dhageeffadhu kaashi Allah subhanahu wa ta'ala boqonnaa sagalaffaa irratti wayita dubbatu مال جرى جنان وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله اوكي قرآن فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة اوكي كوي حتى يسمع غافي رغيفتو وان سيبيكو في سكباجي هيا مالفينا برنوتا همو هيدا أردف الدرس سيبيك حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة حق حسب الله توكيتشارا جهنم تجري أكسم تنزيل من رب العالمين نزل به الروح العمين على قلبك لتكون من المؤمنين الله موتي سمي في دجيب رابو فمي كامني إني رت كامني سان في أمو إرجما كبجماعة كان أمو إني رتي بوفميت نينجري نبيك إن محمد صلوات الله وسلامه عليه وما نزل على محمد أكسي
Quraanni jecha ergamaa kabajamaatti kan jedhu Okay, gaafii takka hayyamamta? maal quraanni jecha ergamaa kabajamaatti kan jedhu dogoggora. Okay, achirratti kan dubbatame innahu laqawlu rasuulin kariim saniif taatami. Suuraa waaqi'aa irratti argama. Okay, mee asirratti diqqoo qawlii fi kalaama jechuun maalidha? Oromiiffasaa dubbise jecha ergamaa kabajamaatiidha Oromiiffasaa. Okay, inshallah. Asirratti kan dubbatameetiin hin jiru jalqaba irratti Qur'aanni kun falfala nama irraa waraabamee waan garagaraa jedhaniitiin oofan jechuudha. Qawlii jechuu fi jechi kalaama jedhu tokkoffaa garagara. إن هذا القرآن عمر ويتدبت إن هذا القرآن كلام الله فلا عغفتم على أهوائكم جد يا أمتك يا قولي في كلام نجرجرة قولي يجون جت الدربات نندمو ما الجتشو رسرت كنفس بيتا جتش إرجمان كبجمان إيسا فوديتني نسات جيسو الله برا فوديتني النبي كأن محمد صلوات الله وسلامه عليه تجيسو وانت بيهو قبض كلام عربا كيستي كلام عربا كيستي قولي في كلام نجرجرة قولي جتشون جتش الدربودة كلام جتشو ربو قولي جتشون عامي أكسم جتش واحد شمرو جتشو جتش الدربات نندمو كلام جتشون أمو إشميلتك كلام جتشون أمو جتش خاص ينم كان سرت هلنياهو قولي جتشون أمو سرت كان إبسمي لكي إني جتش فالفلاتي متي أكسم أمو جتش غرغرا جدني قريشي ويتا أچيدا أوفن لكي جتش سر نما سرباتو إسا برسيسس جدني تنين أكسيت وباتاتين تران لكي كان إسا برسيسو نما سربا أسو هنتهن إرغما كبجمتو الله برابو فميت فيديتنين إساني تكين أچومت مال جدبيتا أچقبوه تنزيل من رب العالمين موتي عالمهن دا برابو فمي كان التين نفوه إرغما كبجمات أكسمس آيانكو ولا مشملا كتابا فيدي اتكن وصو هنتهن جيشان فيدي اتكن جيشود جيشان اتدوبة مالي كتابا فيدي اتكن جيشود آمتي daddabarsa Arabbirraa dhufee gara Jibriil dhufee achi immoo gara Muhammad dhufee jechuudha Quraanni. Eeyyani Allahiin Jibriilitti kennee Jibriil achiin fideetiniin nabii kennatti kenne. Maaliif Quraanni kun jecha Rabbiitii jedhee Gabriilitti dubbanne akkas taana? Maaliif jechi kun Quraanni kun jecha kooti jedhee yookiin immoo jecha ergamaa kabajamaati baay'ee achitti kan dubbate Muhammadii iddoo sanatti kan dubbatu Muhammadii Jibriil ittoon ta'in Muhammadidha jedha jecha ergamaan kabajamaa inni jedhee jirra kaa'ee jiru sun Muhammad daa'im Gabriil miti jechuudha. Maal jechuudha kun? Eenyutu siin jedhe? Okay. Eenyutu Muhammad siin jedhame? Mee ragaa sanii baasuu dandeessaa? Garuma gadiitti suura 81:19 mee ol baasaati. tokko amma gadiitti yeroo dubbistu ergamaa kabajamaa Abdulakiim ol guddisiin. Abdulakiim ol guddisiin ragaa sammee ragaa Muhammadiin ta'uu san ragaa nuuf haa kennu. Nuu dubbisaa banaati. Ustaad Ali. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رقاصا أمل سورة بقرات اللي خنو عند ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أكشكيت كان كمل رقان يرتبوا إنسان محمد رتب. هدولا ينسى نتي والله هدولا تنزيل من رب العالمين كسم أمو إنا نحن نزلنا الذكرى. أيوة. بك هدو تيب سميت نينجرا كسم أمل سورة عرافي كيسة اللي سميت نينجرا. كوميني سجافة. مين سيسافة؟ أتلي. أوكي مي بكا نبي محمد يتسمى اسمه باسي كميرا. Kofoleerin koo kuman guutuu sagal saddeettamii tokko sagal digdama lama dubbisaame warri qabdan. Ustaz Abdullah kib sagaleen dikko maal jedhu? Ustaaz Ali. Wallah warqat haa. Innumti kun eenyudha? Kumarraamti kun iyyuu eenyu ta'ee haasa'aa jira? Kiristaana moo Islaama moo amantiin isaa maali? Takkumaa yoo hin himne eenyuun akka ta'e iyyuu adda baasee haasa'aa jiru beeka.
Sayyuu wallaalle. Isa gaaffii gaafataa jiraati koi booda antini eta Ana silii beekaa fi kristaanadha. Ani kristaanadha. Asli beekaa fi kristaanadha. engaddallee mana wahiititti osoo hin gaafadhodha. Osoo jedhu baheef jechuudhaaf asli beekaa fi akkasitti itti fufee yaa jamaa'ish. Akkasumee ragaa sanii kaayaa. Anko video mbo kuman guutan foleerin ko xiqqoodha. Okay. Mee nun bira jira. Eessarratti ishii jecha Muhammadii ka jedhu eessarratti argite? 81 20 nu dubbisame. Baasaa fi Ustaaz Abdulaki immoo Ustaaz Isaa bira jira Quraan. موسني باسيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما نسني باسيرا ميقا ديري Boqonnaa 81 lakkoofsa 19 jedhe. Duraa takwiir. Kunoo ني أرقمنا Dhugumatti inni quraanni kun jecha ergamaa kabajamaatidha. Dhugumatti eshi mee gadi bu'i 20 maali jaa ergamaa abbaa humnaa ta'ee kan gooftaa alaama biraatti iddoo jabaa qabu gadi bu'i gooftaa sirreessi barruu san. ergamaa abbaa humnaa ta'ee kan gooftaa arshii biratti iddoo jabaa qabu eshi gadi bu'i. Bakka sanatti ajaa'ibni isaa fudhatamaa amanamaa kan ta'e eshi gad saayibni keessan Muhammad sawo maraataa miti calaw wala kaloo. Okay. Aya asirratti lakkoofsa marratti maal jedhe? Innahu laqawlu rasuulin kariim. Dhugamatti Qur'aanni kun jecha ergamaa kabajamaati. Dhii quwwatin 'inda dhil 'arshi makiin. Ergamaa abbaa humnaa kan tahe kan gooftaa arshii biratti iddoo guddaa qabu. Inni kun kamiidha? Ergamaan abbaa humnaa kan tahe kun kan Allahi biratti iddoo guddaa qabu kun eenyudha? Gadi bu'i marree kunnoo laga jallaatti inni maraataa miti inni Muhammad kun eenyudha siin jedhe? Namootatu ati maraataadha jechaanii turan dhugumatti inni maraataa. Sun waan birooti. Namootatu maraataa jechaanii turanii fasittammaa Muhammadii akka inni maraataan ta'in asitti ibsachuu barbaade ofuma isaatiif. Saneeyyan siif ibsa qoysa. Kan ergamaa abbaa humnaa kan tahe kan mootii arshii biratti iddoo guddaa qabu kan jedhamuun kun eenyudha? Maalin beekara ergamaa kunoo Muhammadii jedhee lafa ka'a 22 irratti. Muhammadin jedhu. Tokkorraa qabdee itti Muhammadin jedhu. hiika isaa argatta macaafallee hiika